sirni federaalizimii ummata Oromoo haaraa miti. Sirna federalizimii kan itti ifu keessa tokko obbolummaadha. Sirni uummanni Oromoo itti jiraachaa ture keessa tokko sirni Gadaa yoo laalle sabaa sablammii kana guddifachaa ture. Moggaasaa ture. Oromeessaa ture. Kana gaafa jennu immoo sabaa sablammii kana adda babbaasaa osoo hin ta'in hunduma isaanii ofitti qabee obbolummaa isaa agarsiisee waan uummanni Oromoo barbaadu qofa osoo hin ta'in waan isaan barbaadan illee kabajee waliin jiraataa ture. Amma Oromiyaa yoo laalle sirna federalizimii kana fakkaatti. Sabaa sablammii hundinuu keessa jiraama. Kun akkanumatti dhufne jechuudha. Saayinsii ta'ee warri westernii waan barreessee qofaaf miti. Uummanni Oromoo sirna federalizimii kan itti fayyadamuu barbaaduu fi kan keessatti galee dhaqneeffatee itti jiraachuu yookaan immoo itti eegalee durii jechuudha. Maybe amma yeroo ammayyaa keessa jira waan ta'eef sirni jedhamee sirna federalizimii jedhamee moggaafamee barraa'ee haala kanaan keessa jirra malee duraanuu qabna waan jeef yookaan waan ta'u waan ture tokko akka dagaagu yookaan immoo akka itti fufu godhaa jirra yaada jedhuun qabaane jechuudha personaali. Gara biraatiin federalizimiin walitti dhufeenyi barbaadamu tokko waan walitti isaan fiduuf walitti dhufan. Kunis tokko walitti dhufeenyi siyaasaati. Walitti dhufeenya dinagdeeti. Walitti dhufeenya hawaasummaati. Akkanumaa miti walitti dhufeenyi sun kan calaqqisu haalota kanaana jechuudha. Amma yeroo waa'ee walitti dhufeenya siyaasaa qabnu keessa tokko yoo laalle raayyaa ittisa biyyaa fudhachuu dandeenya. Raayyaan ittisa biyyaa kan naannoo tokko qofaa miti jechuudha. Kan walitti dhufeenya saniiti. Kan federalizimiitti calaqqisu keessa tokkodha jechuudha. Malee qaamni tokko ka'ee raayyaa ittisa biyyaa kiyya jechuu hin danda'u jechuudha. Kan waliiniti jechuudha. Karaa dinagdeetiin kan laallu yoo ta'e fakkeenyaaf naannoleen baankii mataa isaanii dhaabbachuu danda'u. Commercial baankii biyya keenya keessa jiru yoo laalle garuu federalizimii kan itti calaqqisu kan hundaate jechuudha baankichi. Sirna akkasiisan uumu kan walitti fidu, kan walitti hidhu qofa osoo hin ta'in kan waliin irraa fayyadamuu danda'a akka dhufu kan barbaadu ta'uusaa beekamuu qaba jechuudha. Walitti dhufeenyi hawaasummaa akkamitti ifa akkamitti sabaa sablammii biyya kana keessa jiran itti fayyadamaa jiru yoo laalle mana barumsaa yuunivarsiitiilee fudhachuu dandeenya. Kan naannoo tokko qofaa miti kan hundaati. Naannoon hundi haala saniin irraa fayyadama jechuudha. So kanaan dura garuu akkamitti calaqqisaa ture jennee gaafa laallu an akka kiyyatti akka boombii aaraati. Boombii aaraa gaafa darbitu fuuldurri kan jiru sun boombii aaraan sun maal godha? Indhoks duubarra garuu waan biraatu jira. Afaaniin federalizimii jecha duubarra garuu central systemii gaggeeffamaa ture jechuudha. Federalizimiin kun immoo maaliin lafa qabata? Sirni federalizimii kun akkamitti dhufe yoo jenne heerarraa dhufe maddisaa jechuudha. Walitti dhufeenyi kun ni barbaachisaa jedhee uummanni waliigaltee isaa kana barreeffatee seerri mootummaa immoo sanada waliigalteeti. Sanadichi maal godhe? Sirna kana dhugoomse. Sirni kun akka jiru ifoomse jechuudha. Gara biraatiin immoo sabaa sablammiin qaamni jedhamu kun ni jira itti fufas jedhee keewwata 39 mata dureen isaa namni yeroo baay'ee keewwata 39 waa'ee fottoquu haasaa malee mata dureen isaa mirga sabaa sablammootaati 39. Achi keessatti sabaa sablammiin eenyu kan jedhu 39 jalatti ifa godhee kaa'ee jira. San qofaa miti 39 keessa mirga ofii of bulchuu. Mana maree bakka bu'oota naannootiin sagalee tokko sadi jechuun isaa kan hundaa ta'uusaa beekamaadha jechuudha. Kanaaf kan fooyyessu eenyu qaama tokko miti. Hundaa fooyyessa jechuudha. Kanarratti uummanni keenya waan galuu qabuuf tokko keessa maali? Fakkeenyaaf afaan keenya afaan Oromoo afaan hojii federaalaa godhuu barbaada. Nu qofa waan barbaanneef osoo hin ta'in sabaa sablammiin biyya kana keessa jiranis itti amanuu qabu jechuudha. Irratti hojjechuu qabna jechuudha.
keenya irratti gaafa hojjennu kan isaaniitis haaluma sanii waan nuti barbaannu sun akka ta'uudhaaf qabu moo nuti sirratti hojjechuu qabna jechuudha. Walidhatiinsi keenya afaan irratti kan hundaa'e qofa osoo hin ta'in seeraan illee kan bu'uuraa'e ta'uusaa baramuu qaba jechuudha. So yeroo baay'ee garuu gaafiin ni gaafatama. Gaafiin gaafatamu gaafii heeraa ta'e otoo jiru namoonni heera mootummaa hin galleef an saniin jedha baay'ee galuu qofaa miti tokko tokko immoo intentional ignorance qabu. Galeefi akka hin galleef warri barbaadan immoo jiru. Fakkeef Sidaamaa fudhan. Sidaamni heera mootummaatiin naannoon ta'uun qaba jedhee gaafa yaada kaasu sabaa sablammii biyya keenya keessa jiru gabbahee gaafa qeequ garta. Sidaamni garuu mirga heera mootummaa isaati kan haasaa yookaan immoo dubbachaa ture. Mootummaan yeroo san biyya bulchaa ture immoo ajjeesaa ture. Gaddeebi'a gaafii kana isiniif hin deebisu jechaa ture. Hawaasa irratti waan raawwatamaa ture ifa gala waan ta'eef jechuudha. Amma garuu deebi'ee jira. Ammatti jechuudha. Amma kijibnis barbaachisaa natti hin fakkaatu. Amma irratti heerri mootummaa kun sirni federaalizimii kun calaqqisaa jira gaafa jedhamu kana kaasuu ni danda'ama. Uummanni keenya illee kana galuufii qaba. Fakkeenyaaf amma amantiin walqixa sirna federaalizimii keessatti. Mootummaalee darban keessatti garuu akka fakkeenyaatti maali amantaan musliimaa gumii hin qabu ture. Amma yeroo amma haaromsa kana keessatti gumiin amantaa musliimaa kan bu'uuraan dhaabbate. Kanaaf haala kanaan laaluun warri busheessan immoo busheessuun isaanii kun nu dudduuba kan nu deebisu osoo hin ta'in heeraaf sirnaaf seera kana qabannee gara fuulduratti kan nu tarkaanfachiisu ta'uu akka qabu beekamuu qaba jechuudha. Gara sirna haaraa yookaan boqonnaa haaraa kana keessatti immoo gaafa dhufnu akka carraa miti itti qabsoofnee itti dhiignee waan meeqatti gabbarree mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun mootummaa Oromooti. Kan uummanni keenya amanuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaawummaan akka nuti jibbinuuf hoobiyaan nu keessa uumamee jira kanaan dura jechuudha. Barattoota taanee yeroo xalayaa guurnu yuunivarsiitii keessa bakka lammummaa jedhu san guutuudhaaf ammam nutti ulfaataa akka ture yoo dhugaa kan dubbannu ta'e yaadachuu ni danda'ama. Maaliif biyyattii tana jaaruu keessatti gahee hin qabdan waan nun jedhaniif waan nuti amanneef barumsa keessatti waan nuti himaa turaniif barsiisonni sanuma waan ta'aniif ijoollummaa irraa kaasee waan kana nu qabsiisanii waan ol nu guddisaniif Itoophiyummaan kun keenyaa miti jennee baasnee jirra jechuudha. Maatii keessattis gaafa dhufu akkasuma jechuudha. Itoophiyummaan Oromummaa malee garuu kan bu'uuraan lafa qabatte hin jirtu. Adwaan Oromoon achi keessatti gahee qaba gaafa jedhamu teooretiikaalitti fakkaata. Amma garuu dhugoomee jira. Muummichi ministeeraa keenya duulee dulchisuudhaaf waraana faana bahuun isaa dhugumatti achi keessatti Oromoon gahee qabaachuusaa waan itti calaqqiseedha jedheetiin isaa amana jechuudha. Lammaffaa immoo nuti yeroo baay'ee kan qabsoofnu biyyattii kana biyyattii goonee ceesisuudhaaf malee biyyattii tana gidiraa keessa galchuudhaaf illee akka hin taane beekamuu qaba. Muummichi ministeera gaafa duuluudhaaf bahu Oromoo qofaaf hin baane. Sabaa sablammii biyya kana keessa jiran hundaaf jedheeti kan ba'e. Kun immoo maal agarsiisa? Oromoon sabaa sablammii hunda kan ofitti fudhatu, kan hammatu, kan jaalatuu fi waliin jiraachuusaaf illee fedhii kan qabu ta'uusaa hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Dhumarratti wanni naan kaasuu barbaadu maal ta'uu qaba? Akkamitti federaalizimiin kun lafa qabachuu qaba jennee yoo kan laallu yoo ta'e ispeeshaali hayyoonni keenya miidiyaan federaalizimiin kan afaaniin dubbatan kana qofa osoo hin ta'in sirni isaa keessoon isaa akka hidda lafa godhatee diriiruuf jechuudha sirriitti irratti hojjetamuu qaba beekuu qaba namni jechuudha. Hammam biyya ceesisuu akka danda'u biyyattiin teenyatuun Itoophiyaa taateetti fufuudhaaf barbaachisummaan isaa barbaachisummaan federaalizimii akkamitti akka ifuu itti danda'u fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya waan ta'eef fakkeenya hedduus qabna waan ta'eef dhugaa hedduus qabna waan ta'eef haala saniin bahee irratti hojjetamuu qaba. Qophiileen akkanaa kunis itti fufiinsaan irratti hojjetamuu qaba yaada jedhuu qaba galatooma.